jajjabeeko jajjabeeko Jintu graf jala gidduu magariisa jinkan koo adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo gargara urjiirtuun biftuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu Minafu yoomuu jira sibira jajjabeeko jajabaadhu Minafu yoomuu jira sibira jajjabeeko jajabaadhu Kaatu wala boontaa al argataa jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata sochootu sochooftaa mirga argataa jabaadhu lammiiko Furmata, jabaadhu lammiiko sotu furmaata Kaatu wala boontaa if argataa jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata Kaatu wala boontaa mirga argataa jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata Kaatu wala boontaa ofina bulchitaa jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata sotu furmaata Jintu graf jala gidduu magariisa jinkan koo adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo gargara urjiirtuun biftuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu Minafu yoomuu jira sibira jajjabeeko jajabaadhu Minafu yoomuu jira sibira jajjabeeko jajabaadhu Kaatu wala boontaa al argataa jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata sochootu sochooftaa mirga argataa jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata Kaatu wala boontaa if argataa jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata Kaatu wala boontaa mirga argataa jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata Kaatu wala boontaa ofina bulchitaa jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata jabaadhu lammiiko sotu furmaata sotu furmaata sotu furmaata sotu furmaata Har'aa keessatti keessummaa tokko siif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aatis artistii Oromoo qeerroo yookaan dargaggeessa dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wallisuudhaan beekamudha. Keessummaan keenya har'aa eenyu karuma gaaffii deebii keenya har'aatti isin dabarseetanan walumaan turtii goonaa nufaan waan affeerraa. Duraan dursee bagaa nagaan dhuftee gara waltajjii keenya kanaatti maqaa daawwattoota Gaaddisa Dhugaatiin
affeerraa keenya simatti asitti argamu keetiif hedduu si galateeffadha. Mee atumti daawwattoota keenyaan maqaan kan kee eenyu isa jedhu san guutummaa kan kee maqaa kan keetii bakka dhalootaa waliin nu himi. Hayyee galatooma anne dhaloonni koo Oromiyaadha. Sanarratti agartee hundeen Oromiyaa maguutuu keessadha. Bakka itti dhaladhe godina Wallaggaa Lixaa Gimbiidha. Sanumarraa agartee maqaan kiyya Eebbisaan jedhama. Eebbisaa Solomoon jedhama. Sanarraa gama hojiidhaan uummata kana gidduun ture uummata Oromoodha. Sana uummanni Oromoodha kallattii hundaan iyyuu haaluma hundumaa keessatti walumaan turre uummatuma Oromiyaa sana keessan turre jechuma keessaa har'a dhufee isinis na iyyafattanii bakka kanatti simannaa naaf gootanii barbaadanii nama Oromoo tokko fiddanii iddoo kanarra nagaa keessaniitii fi guddaa isin galatoomfadha. Galatooma. Tole artist Eebbisaa ati walleedhaan ni beekamta ogummaa biraas ni qabda sana booda itti dhufnaa kan ittiin beekamtu uummata biratti irra hedduu walleelee ittiin beekamtu keessaa tokko immoo qabsootu furmaataa akka jedhudha. Amma immoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti argamta. Maaltu akka gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dhuftu si taasise? Sun agartee mooraa bilisummaa qabsoo kana keessatti kan akka nufu na godhee namni agartee dhiirummaadhaan namni namaan kennu uumamumaan qabu. Nuti ilmaan Oromoodhaa kallattii jiru irratti booreeti qabna. Booree keenyaaf duune malee nuni agartee akka diinni nutti maleetii fi gochaa sanaatiif sodaa sanaatiif kan duune gochaa keenya dhiirummaa keenyaafidha. Ana agartee biyya koo keessa dhaabadhee falmadhee kallattii hundaan iyyuu qeerroo kana duukaa cina dhaabadhee mirga kootiif falmadhee uummata Oromoo hundiyyuu kallattii jiran irratti mirga isaanii falmatan anis kana gidduutti qoodan qaba. Irra darbee dirqaman qaba. Akkuma dirqama koo bobbee hiriyoonni koo hedduun hiriyoonni koo amma isaan bakka dhugaa jiran ijoollee hedduun na jalaa kan du'an ana biratti illee ijoolleen dhuman kan dhiigi isaanii dhangalee meeqaan isaanii argee bakka sana keessatti agartee biyyuma keenya keessa jiraachuudhaaf yeroo ammaa kan akka isinuu quba qabaachuu dandeessanii bakka sana jiraachuun hedduu ulfaata. Warra isaan waliin wal ta'ullee isaan wal jeeqamaa dhumati jiraatu. Ana samirga uummata Oromoo kanaaf dhaabbate akka kana irratti jibbame osoo hin taane isaan warri isaan waliin hojjetan iyyuu jireenyi isaanii nama dhiba. Haa ta'u immoo ani dirqama sammuu koo keessatti of kennee jiru kun inni du'eessi inni wareegame ilmaan Oromoo hunduu guutummaadhaan kutaa hundumaa keessa dhimma Oromummaa isaa sana qofaadhaan kan inni wareegame. Sanarraa agartee anis taa'ee yoon darabee eeggadhu akka wareegamu nan beeka. Sanarra mootoon lubbuu kan koo hin dabarsiin kaayyoo kan koodha milkeessuudhaaf mooraa kana keessatti argamee tan jira. Akkasumas immoo akkuma naartiin dhaabadhee uummata kanaa bifa qeerummaa koodhaanis dhaabadhee falmadhee ammoo maal tootu narra jiraata kan jedhamuudhaan egaa kan na arge uummanni koo kun amma isinillee fidanii uummata kana bira na keessanii jirtanii mooraa leenjii kana keessatti argamee tan jira. Egaa uummanni koo haala narra jiru kanarratti egaa quba qabaachuu isaatiif nan gammada. Artist Eebbisaa walleelee kee keessaa akkuma inni reefii irraa sii tuqe wallee qabsootu furmaataa jedhu san irratti yeroo uffata waraanaa guutuu uffattee wallistu kilipii sana gubbaarratti yeroo ati gaggaragaltee ogummaadhaan yookaan akka nama ogummaa maarshaal aartii qabuutti agarsiisa adda addaa argisiistuu mul'ata. Akkami ogummaa maarshaal aartii kana ni qabdamoo kilipiidhuma shanaaf jecha shaakkaltee laata? Sun agartee ilmaan Oromoodhaa ogummaa kallattii hundaan ogummaa qabanii anis inni barsiisaa ta'ee akkuma baratee barsiisaa ta'ee osoo jiruuti ogummaa biroo ogummaa adda addaa qaba. Ilmaan Oromoodhaa ogummaa tokko qofan qabu. Ogummaa hedduuti qaba. Ani sanarraa agartee ogummaa maarshaal aartiidhaa sana nan qaba. Barumsa sanarratti digirii 2 qaba. Akka iddoo sanaatti digirii 2 qaba. Haa ta'u malee sanarrattis hojii sanarra osoo hojjedhu maarshaal aartii sanaanis barsiisaan ture. Achi godina Wallaggaa Lixaa jalaa jalqaba naannoo sanarratti banadhee ture. Achirra waggaa muraasa tureera. Achirraa
gara godina Qellem Wallaggaan galee achirraa Harargee ba'aan seenee sanumarraa agartee egaa godinota Oromiyaa kana keessatti qeerroo kallattii biyyoota adda addaarra jiran kanaan biruman ture jajjabeessuutan ture gitumaan walitti muutti turre qeerroowwan kunis agartee orrammaa ati argitu ijoolleen Oromiyaarra jiran ogummaa hedduuti qabanii ani kanumarraa agartee ogummaa kana baroo dheemanitti dhufe malee dhalootaan hin qabu. Akkamitti baratte jechuun eessatti baratte naannoo sadarkaadhuma godinaa kanatti baratte moo yeroo hangamiitiif baratte yeroo kam waqtii kam yookaan bara kam keessa baratte kan ati ogummaa kana horatte yookaan ittiin eebbifamte mee sadarkaa maaliitirra jirta afaan maarshaal aartiin na himee akka daawwattoonni keenya irra caalaa hubachuu danda'aniif. Sanarratti ani bara 1997 akka kan wanto Habashaa kanatti kan dhaloonni kiyya godina Wallaggaa lixaa ture achirraa egaa ani yeroo manachitti dhaladhu sadarkaan barnoota koos achumatti turanii achumarraan abbaan kiyyas waa'ee dhimma Oromoo kanaaf bakka hundumaattuu quuqamaadhaanis sanuma dhugaa kanaaf dhaabbatee anaanillee akkan agartee kaayyoo kan koo mul'ata kan koo ana dura inni beeka ture namni kun maal akka inni ta'uu danda'u jedhee anaaf inni karoorseetii jira sanarraan bara 1997 sana barumsa maarshaal aartiidhaan eegaleen gara dhumaasaa jalan eebbifame namni barumsa sana baratu waggaa tokko keessatti yeroo tokko eebbifama barnoota sana gaafa barattu afaan Kooriyaadhaan baratta nan seenee achirrattis afaan Kooriyaa maan baradhee paaternoota aartii yookaan wantoota achi keessatti argaman sun sadarkaa digirii lammaffaarraa gara digirii sadaffaarratti barnoota isaa fudhadhaatan ture hojii muraasa qofadha kan naafii ture sanarraa roorroomti kun agartee waan sanarraas nagaachisee barnootan qabu sanarraa akkanuma gaa fiilmii afaan Oromoo tokkollee naannoo goduma Dambidolloo sana jalaa naannoo sanarraa namoota keenya maqaa isaanii dhoofna rakkisa achirra kan jiran fiilmii gumaa garaa tokko jalqabnee waraabnee finnee naannoo sanatti nu jalaa qabameeti jira sanarrillee fiilmii sanas maalirra fuulleffata fiilmiin sun maali qabiyyeen fiilmii sun gumaa garaa jedha gumaan garaa kun agartee biyyoota adda addaarraa kaan dhufanii biyyoo dacheema Oromiyaa kanaa doozariifaa kanaan dhufanii hammaaru turani sanarraa na bira ogeessonni keenya na bira dhufuun taa'u ani duruma yeroon hojii kana qabuyyuu barumsas barachaa nan barreessan ture waa barreessuu nan jaalladhan ture yeroo sanarratti biyyee dacheema Oromiyaa kanatti tulluuma kanaa jala naannaanii moqotaniiti doozarii kanaan biyya Oromiyaa kana fuudhaniiti ba'u turan waan isaan galu ture isaan quunnamtiitii qaban mootummaa sana wajjiniin gaafa isaan dachee kana ammaaranii ba'an waan isaan galu ture sanarratti umalaallee kallattii hundumaanuu egaa haaluma agartee waanuma argamu kanatu sammuun ijoollee Oromoodhaa kana hundumaa gaafa ilaalu sammuun isaanii yeroo sanatti barakachuuti dide akka qodaa chaayinaa kanaa waanuma yaadan sanarratti milkaa'an ijoolleen kun amilee isaanii caccabaate ture atoo immoo caccabu malee kaayyoo isaaniif xiyyeeffannoo isaaniif ilmaan Oromoo qeerroon biyya keessa jiran akka fedhan yoo ta'an dacheen isaanii asaamamu dhiigi isaanii aloloo lafeen isaanii cacabu ijoolleen kun agartee abdii isaanii kutanne turanii sanarraan xiyyeeffadheen wanti nuti itti jirru kun wanta jabduuti ture warqee faa naannoo sanarraa tulluu tokko wantoo godhaa turanii baasaa turan iddoo sanarraa rakkoo gurguddaa ture sanarraadhaan xiyyeeffannoo sanarratti hojjetame waa'ee uummata Oromoodha. Gaarii ati amma barnoota ogummaa maarshaal aartii akka qabdu naa himte kanaan ala barnoota idilee hoo barnoota isa mana barnootaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhanii barnoota idilee san sadarkaa maalirra jira akkamiin geesse yookaan sadarkaa maalii baratteetta? Barnoota idilee ani hanga sadarkaa elemantariitti Gullisoo biyya jedhamutti baradhe achirraa haayiskuulii Gullisooma sanarraa hanga kutaa 10tti haayiskuulii Gullisooma sanarraan ture achirraa agartee gara kutaa 11 kutaa 12 gaafan ga'u fedhu 10 gara 11 gaafan galuu fedhu abbaan kiyya iddoo sanarratti ani ministeeroon fudhadhellee uummanni Oromoodhaanaaf ragaadha iddoo sanarra kan jiran ijoolleen ministeerina duukaa fudhatan keessaa
ijoolleen nama torba akkas ta'an mana hidhaa ministiriidha makiinaa wayyaanee kana makiinaa isaanii sana sireeffii sana deemaa turre nuun mana hidhaadha baanee sa'aatii keenya gaafa go'achirraa hidhamnee hidhannee ministirii fudhachaa turre hiriyoonni koo jiru turan isaan keessa tokkollee nu bira sadarkaan isaa gadiirra jira kutaa gadiirra jira nu 8 jira yeroo sana nu duukaa ijoollee nama 7 ana duukaatti fudhadhaa turan fatanaa kana dura qormaata kana sanarraa agartee achirratti sutuma rakkadhu kutaa 10ffaa yeroon ga'u achumatti ammas akka carraa matammas fatanaan qormaanni biyyoolessaan gaafa dhufu carraan nagee ammas hidhamuun kun gaafanne nu qaban ijoollee kutaa achumarra jiran mana barumsaarra jiran dhuma fatanaa irratti isaanis rakkoo nurratti geessisaniif nuti akka fedhe yoo ta'e lubbuun keenya aga jiru kanatti waan sobaa kana ilaalaa dhumatti hin fudhatu garaan keenya sammuun keenya hin fudhatu gonkumaan fudhatu sanarraa agartee yeroo sanarrattis gaafa nu hidhan ijoollee hedduutu jiran sanarratti ijoollee 20 waliin ta'u kan kutaa 10ffaa sana keessaa qabaman fatanaa qormaanni sun ga'ee jechuudha qormaanni sun erga ga'ee guyyoota muraasa afeeti nu qaban sanarraa hidhamee matan deemaa tan ture gara qormaata koo fudhadhuuttan ture egaa agartee sammuun qabu kun illee agalatoomu sammuun kunis nan ganne utuma rakkina kana keessa jiru akka carraatee nan milkaa'e abbaan kiyya naannoo sanarraa akkan hin baranne na godhe iddoo sanatti akkan hin baranne na godhe magaalaa sanarraa godina gimbii irratti gaafa inni achi baradhu achirraa koonkoofaa jiranii obbolooti biroonis jiranii egaa ilmaan Oromoos jiru hayyee jedheen achi deeme achirraa agartee gaafan shanyii jedhamu kana fudhadhu wayyaaneen kun achi keessa jiru mana barumsaa keessa jiranii warri isaan bitatan jiru achi keessas egaa isaanii nama 2-3 dhibanii kallattii hundumaanuu jiranii yeroon mana barumsaa sana qayyaradhu bakka sanatti egaa isaanis na qabuu jammaran achi keessa namoonni muraasni na qabanii achumarraa 11s akkan xumureen 12ffaa ga'ee achirraa 12ffaa kana ji'a 2 baradheera ji'a 2f guyyaa 3 baradheen guyyaa 4ffaa kana irrattan mooraa seenuuttan jira wayitiif beetan ture mooraala seenuutti otoo hin jiru sanarratti alaabaa naannoo sanatti argame jedhanii alaabaa maali? Alaabaan kun egaa agartee alaabaa adda bilisummaa kanadha. Sun immoo agartee alaabaa kana namni sitti baatee dhufeen agartee nuti alaabaa kanaatiif jecha alaabaa adda bilisummaa kanaaf jecha agartee kaan lubbuu isaa dhabee kaan agartee qalbii isaa dhabee akka koo kana itti miidhame wanta kanarratti agartee alaabaan kun alaabaa kabaja qabudha. Alaabaa ilmaan Oromoo jiran hundumaa irratti iyyuu alaabaa fudhatama qabudha. Alaabaan kun ilmaan Oromoo barsiisonni keenya akkasuma barattoonni keenya akkasuma agartee daldalootonni akkasuma agartee ilmaan Oromoodhaa hundumtu kallattii jiran irratti alaabaan kun agartee kanaaf jecha wareegamanii sun immoo alaabaa jaallatamuudha. Sumni namni sun alaabaa kana baatee gaafa natti dhufuudhaan ani sitti naqe alaabaan argite tan argatte dhaqee sanarraa ijoolleen biroon gibbii mooraa sana mana barumsaa sana keessa deeman walitti dhufne isaanuu walitti nu dabalanii nuuni baay'inni keenya nama 11dha. Amma kana agartee maqaa isaanii dhoof illee ijoolleen sun nulfaata kaan amma biyyaan baa kana jiranii keessaa amma Mustafaa Nuraddiin kan jedhamullee uummanni naannoo Baabboo Gambeellee hin beeku inni nu duukaa tari'ame dhumarratti agartee warri isaallee hanga tokko agartee harka laafessa isaanis ilma isaanii kana barsiisuutti turan nu duukaa ture sanarraa isaanii sangaa kana faallee itti gurguranii lafa kanallee itti gurguranii inni nu duukaati ture amma lafa dhugaa jira agartee sanarraa inni gaafa isaanii nu ari'anii nuun waggaa tokko adaba jedhaniitu nuu kennan akkuma sanarraa inni sun akka ba'een bishaan obbuuse inni mucaan kun bishaan obbuusee jira deemee birbir kan jedhamutu jira bishaan tokko bishaan guddaatu jira naannoo sanarraa godina sanuma jala jira achirraa firoo qabunni fira qaba achirraa deemee bishaan sana obbuuse uummanni Oromoo naannoo sana jiraniin beeku akkasuma agartee waa'ee gochaa nama sanaa irratti maatii isaa sanallee uummanni Oromoodhaan hin beekanii
ijoolleen hedduun kanarratti barumsa kana haaluma alaabaa kanarratti agartee isaanidha kan fidee dhufes nus immoo jibbine alaabaa kana kanumaaf jecha barumsaa sanarraa ari'amne namni 11 kaanam biyya ambaa jiran kan biyya keessa jiranii akkana sadarkaan barumsaa ko. Okey kutaa 12 irratti rakkoo amma na himta kanaan dhaabde jechuudha. Mee garamoo wallee kittan si deebisa artist deebisa. Akkuma artistii siyaama nama ogummaa marshaal artii qabdulleedha artistii dhalleena artist deebisa jechaatu siyaama. Wallee kan keetiin beekamtu keessaa tokko qabsootu furmaataa si jedhudha. Mee wallee kan keessan irraa nu jedhiti waan isa gaafadhu qaba kanaaf hin jedhe wallee kan keessan irraa nu tuqime. Ayyee. Jajjabeeko goota daggalaa sanyii qeerroo jajjabeeko goota daggalaa sanyii qeerroo diimtuu irraaf jala gidduu magariisa fajiin kan koo adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo qarqara urjii wiirtuun biiftuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo siinantee lola diinaa fi sodaadhu yoomuu jira si biraa jajjabeeku jabaadhu yoomuu jira si biraa jajjabeeku jabaadhu alargata jabaadhu lammii atu wala boomtae ofina bulshita jabaadhu lammii ko qabsootu furmaata. Galatoon fayyaa ta'e galatoon. Mee garuma wallee kanattan deebi'ee waas gaafadha. Walleen kun yogguu kliippii sana hojjettu waa hedduu si barbaachisaa jechuun walaloo qopheessuu jira, yeedaloo qopheessuu jira, istuudiyoo keessanii waraabuu jira, waa hedduu nama barbaachisa. Waan kana akkamitti milkoofte walaloo eenyu sii kenne, yeedaloo eenyu sii kenne, kliippii tarii baasillee barbaachisa ta'a kliippii kanaaf. Eenyu sii qopheessanii kana kanarraan? Sanarratti agartee agalatooman ilmaan Oromoo kallattii jiran irratti suni wanta hedduu gumaachaa suni agartee akka an gumaachuu uummata Oromoo kanaatiif godhe irratti hanga hin qabuuf malee lubbuu koo kana tokkittii lubbuun qabu kana ammas yeroo ammaa kanarratti ilmaan Oromoof kennee kan jira nan kennasi. Sana agartee ani yeroon sirboota sana hojjedhe rakkootu turanii rakkoo sanarraa kaasee tan hojjedhe sirbi suni sirboo agartee kutaadhaan hojjedheera paartii tokko paartii lama jedhee tan hojjedhe sirba sana sun ittaaneeti kan jiru tokkotu dursa isaa ture dursa sirba kanaati ture of hin beennee silas of hin beektu kan jedhudhanni of hin beennee silas of hin beektu waboon kolleen cuma waa hubadhu diimtuu lameen gidduun magariisa biyyicha abbaa qabaa gannuu dhiisaadha obsa qabaaf malee an calliseen ilaalu waa dadhabuuf miti dursa waa madaalu amma walii galee tokkummaan kaaneerraa wayyaanee balleessuuf qabsoo eegalleerraa abbaan dhaamsa dhaame ana ilma xiqqaatti qabsoo eegallu Oromiyaa gubbaatti kan itti ulfaates adda baafne qabsoon fagoon jirtu asumarraa eegalleen jedhe sirbi sun agartee hojjetameeti jiranii. Kilipidhaan jiramoo sagaleedhaan? Jira sagaleedhaan illee ni jira suni sagaleedhaan of hin beennee silas of hin beektu waboon kolleen cumaa waa hubadhu diimtuu lameen gidduun magariisa biyyicha abbaa qabaa gannuu dhiisa of hin beennee silas of hin beektu waboon kolleen cumaa waa hubadhu diimtuu lameen gidduun magariisa biyyicha abbaa qabaa gannuu dhiisa obsa qabaa malee calliseen ilaalu waa dadhabuu miti dursa waa madaalu amma walii gallee tokkummaan kaaneerra wayyaanee balleessuuf qabsoo eegalleerra jedhanni sun hojjetameeti jira. Agartee sirboota sanarratti wanta baasiin achirratti ba'an illee baasota hedduutu jiranii walaloo sanarratti yeedaloo sanarratti wanta achirratti barraa'ee jiru tokko namni diitii sanarratti hojjete dogongora tokkotu turanii sana agartee uummanni Oromoos kan kiliippii sana lamatu gadhiifameera gosa lamatu jiranii sana namni gadhiise tokko achirraa dileetu godheeti jira sana walaloo sana gaafan hojjedhu taayitan sirba kanan barreeffadha osoo barreessu
otoon sirba kana barreessuuti sammuu kana keessa gartee wanta hedduutu dhufaniiti guutan namni qabeenya qabu tokko maqaan isaa achirra jira namni sun ana bira taa'eeti na ilaala sanarra ana gartee kiisii koo keessa kan jiru birrii lamatu jira birrii lamaan qaba kiisii keessa birrii lamaan kana qabu immoo kiisii koo keessa na jiranii akkasuma weellisoonni biroon jiru birrii lamaan qaba birrii lamaan kana qabullee akkan qabuun beekun ture birrii sana lamaan kiisii koo keessa jiran taayitaan utuun hojjedhu waa tokko illee hin qabu abdiin qabu barreessuun sirba kana jalqabe mataasan jalqabe sun jajjabee koo gosa birootu ture ammallee sirbi sun sana osoo hojjedhu namni sun barsiisaa yuunivarsiitii tokkodha na bira ta'a namni sun sanarraa agartee rakkina an qabu kana na ilaalan utuun hin hojjetin rakkoo namni qaba akkan hojjedhee yoon xumurellee walaloo kanas yeedaloo kanas yoon fixee akkee hojjechuuf akkana rakkisu beekanni sanarraa agartee inni ani bu'aatan barreessaa uummanni Oromoo fi akkasuma agartee weellisoonni achi jiran ilmaan Oromoo hunduu naaf ragaa hin danda'u agartee dhiiga hedduun na biratti dhangala'ee sana gaafa nargu garaantu nan danda'u anaan sanarraa utuun barreeffadhu namni kun gadi beetii taa'ee barreessuu jalqabe barreessuu jalqabeetu ta'uu barreessuu haqeetii walaloo kanaan kanan sirbe kanaa harka caalullee nama sanatu barreesse walaloo sanarratti sanarraa agartee ogummaa maarshaal aartii kanas akkuma qabu sana laalee tanan gidduutti siinantee lola diina lubbuuf hin soraadhu jedhee ifaan itti dabalee akkasuma gara dhumarraan jabaadhu lammii koo qabsootu furmaatan inni du'ees aduu erga du'e bilisummaan keenya dhiigumaan dhufa jedhee tan agartee kallattii jiruun inni jiru kallattii jiruun inni agartee miidiyaa kanarra jiru miidiyaa marra jiruun jabaachuuti qaba. Inni agartee kallattii hundumaan inni mana nyaataa keessa jiru mana nyaataa keessa taa'ee nyaata kanaan uummata Oromoodhaa qeerroo Oromoodhaa naa tajaajiluudhaan kallattii hundumaadhaan hajabaatu uummanni Oromoodhaa jedhee tan agartee itti dabaleedhaan jabaadhu lammii koo qabsootu furmaatan jedheen sanarraa agartee egaa rakkadhee dhumatan sirba sana gumaacha godhe sanarratti inni namni na gargaare sun amma maqaansaa Dhoofin Ulfaataa. Inni ammallee agartee namni suni dhimma Oromummaa sanaaf ana maqaa koo kanaaf illee namni sun mana hidhaa ture birrii hedduu kaffaleeti jira inni harka lafa jalaadhaan birrii kaffaleeti bee namni suni wayyaan isa agartee achuma keessa naannaati miila tokkoon dhaaba namni sun dhimma Oromummaa kanarratti agartee halkanii guyyaa wanta miidiyaa kanarra oolanii namni sun akkuma kana agartee amma maqaasaa Dhoofin Ulfaataa egaa galatoomunnis kanarraa aga sirbi sun agartee wanta hedduutu of keessaa qabdi uummanni Oromoodhaa lafa jiranitti isinillee akka na dabarsitaniin jedha. Galatoome. Dhimma amma kaaste kanaan gaa irra hedduu atis qeerroo Oromootii dargaggeessa sochii qeerroo bilisummaa Oromoo kan biyya keessa kan Oromiyaa guutummaa biyya keenya keessa jiru gulaan lugaa akka ammatti illee irratti tuqaa jirtu dhiigan fuuldura dhangala'ee wareegaman na biratti ta'ee rakkoo saba kiyyaatan ofii kiyyaa argaa isa jedhu kanarra hedduu amma deddeebitee kaasaa jirtu. Haalli sochii qeerroo bilisummaa kan waliigalaa maal fakkaata? Akka nama keessa tureetti kan quba qabutti maal fakkaata? Qeerroon sochiin biyya keessa jiru. Haalli diinaa maal fakkaata? Qeerroon maalitti jira? Maal fakkaata waliigala? Egaa sanarratti agartee qeerroon Oromoodhaa kallattii jiraniin jajjabina guddaati qaban. Uummanni Oromoodhaa naannoo jiru irratti agartee ejjennoon irratti fudhachuutti jiru agartee ejjennoo haqa isaatiif inni dhaabbanne saamamaadhuma agartee uummanni Oromoodhaa kun agartee inni kaan agartee diinni kun diinni hamaa kun qeerroo Oromoo babbareeddoo Oromoo kan agartee mana kana cabsee itti lixeetii meeshaa jiru agartee saameeti ba'a inni saamu kun waraabisi suni agartee qeerroon Oromoo koommoo inni reebamus reebamaadhuma achi ciisee agartee waboodhanni qeerroon kiyya achi ciisee bakka sana ciisee reebamaa. Akka fedhe yoo iraare akka fedhe yoo rakkate qeerroon Oromoodhaa rakkina inni qabu rakkina inni irra gahaa jiru agartee kan argu waaqa guddaadha. Sanuma irra agartee ishee diina sanarratti geessisu sanatu argaa. Kaan agartee walirraa faffagaataniiti jirani. Qeerroon Oromoodhaa ammoo agartee inni as jirus inni garanaan jirus inni fuuldura dudduuba jirus kallattii hundumaan jiraniin jabinni achi keessatti argamuuf agartee sochiin achi keessatti argamu sun otoo lubbuun kan keessuun qeerroo sana gidduutti lubbuun kee ba'ee maa ba'e lubbuun kootti agartee waaqa kana gaafattu yoo akka kanarratti daandii haqaa kana qeerroo kana osoo laaltu sammuun kee kun agartee wanta bira addunyaa biraa keessa si buusa qeerroon Oromoodhaa
diinni kun agartee isa misooma jedhee wayyaanee misoomni wayyaaniidha dhiiga dhangalaasaa misoomni isaanii akkaadha kun kana waaqnis beeka agartee misooma guddaan akkuma biyyi daagaa qotu daagaa jedhaniiti lafa gogaa kan agartee lafa Oromiyaa duraanuu magariisa lafa magariisa kan agartee biyyi maashina agartee maashina gaaza gurguddaa nyaatee dhugeet agartee maashinaan gaaza tabba kana agartee dhiibaa ilmaan Oromoodhaa agartee gasoo jedhanii agartee qottoo akaafaadhanii kanaan laga keessa baachisanii agartee gaara kana cabsisiisuu ilmaan Oromoodhaa qeerroon biyya koo kana gaafa gartuu agartee hin danda'u garaan sammuun hin danda'u akkuma kana otoo rakkatu qeerroon kun agartee waan si boonsu agartaa inni saama wayyaaniin gaafa saamu agartee ati mana nyaata tokko qabda taanaan gibira jedhanii agartee mataarra si galgashu namni ati birreetiin agarree sana fuudhanii sirra galgashu liqeeffatanii agartee wal gagaafatanii wal harkaa fuudhaniiti laatu saamu kana kanumarraa agartee ilmaan Oromoodhaa qeerroon Oromoo iddoo jirutti qeerroon kun agartee inni qabeenya qabus inni qabeenya hin qabnes gituma jiru kanarratti agartee qeerroon kun hamaraachuun akka fedhana ta'an dhugaatu maraachise jajjabee ijoollee qeerroodhaa kan agartee qeerroon biyya keenyaa kutaa hundumaarraa tokkummaatu jiran tokkummaa keenya agartee kan booressuuf agartee wanta garaagaraadhaan kallattii hundumaadhaan nageenya keenya kana sammuu keenya iraarsuuf agartee nuti xiyyeeffateetii jiru ofumaatti fiiga malee nuun agartee adda baasuutiin danda'u qeerroon uummata Oromoodhaa ilmaan Oromootiif jecha qeerroon hanga har'aatti illee dhaabateetii jira hanga guyyaa har'aa kanatti illee kallattiin jiru qeerroon jiru diinni akka fedhe yoo ta'e agartee qeerroon Oromoodhaa babbareedu Oromoo dhaabateetii diina fuuldura dhaabattee falmutti jirti. Qeerroon biyya keenya sochiin keenya jabduudha akkasuma agartee ilmaan Oromoo kan ofii barri kan jedhamu saatii ammaa kanarratti ulfaata akkas jechuun kallattii hundumaarraan ilmaan Oromoo bariitii jira ammallee kana gararraatti agartee wanta gabrummaa dhooftuu kana agartee jireenya halaa kana agartee dhandhamachuutu irra jiraata uummanni Oromoodha akkuma qeerroo keenya isaanii lubbuu isaanii kana kennaniiti hojjetu qeerroon keenya hagalatoomanii akkanumallee agartee kallattii jiran irratti ammallee nuuf jajjabaatanii jedha. Jajjabeeko jajjabeeko diimtuu biraaf dalagduu magariisa diinkan koo adda bilisummaa Oromoodhaa dhaabni kan koo gargara urjiirtuun biftuun odaadhaa mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodhaa hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu hinafu yoomuu jira si biraa jajjabeeku jabaadhu hinafu yoomuu jira si biraa jajjabeeku jabaadhu kaatu wala boontaa al argataa jabaadhu lammiiku sotu furmaata jabaadhu lammiiku sotu furmaata sochootu sochooftaa mirga argataa jabaadhu lammiiku sotu furmaata jabaadhu lammiiku sotu furmaata kaatu wala boontaa if argataa jabaadhu lammiiku sotu furmaata jabaadhu lammiiku sotu furmaata kaatu wala boontaa mirga argataa jabaadhu lammiiku sotu furmaata jabaadhu lammiiku sotu furmaata kaatu wala boontaa ofina bulchitaa jabaadhu lammiiku sotu furmaata jabaadhu lammiiku sotu furmaata jabaadhu lammiiku sotu furmaata jabaadhu lammiiku sotu furmaata.
jala giddu magariisa hojiin koo adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo gargara hojii wirtuun biftuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuuf hin sodaadhu hinafu yoomuu jira si biraa jajjabii koo jajabaadhu hinafu yoomuu jira si biraa jajjabii koo jajabaadhu kaatu wala boontaa fal argaattaa jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata sochootu sochooftaa mirga argaattaa jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata kaatu wala boontaa ifa argaattaa jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata kaatu wala boontaa mirga argaattaa jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata kaatu wala boontaa of na bulchitaa jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata 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 qabsootu furmaata